lammaffaa inni yeroon kun yeroo dhumaati. Bara dhumaa keessa ga'e. Innaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufuudhaaf amma jalbuutii sana jira. Waan gooftaan dubbate hundumtuu raajinni dubbate milikinni isaa hundumtuu raawwate. Innaa al tokko koote mataa koo jillee fedhe nan bu'aa bakka. Raawwatee maaliif hin dhuftu bakka. Innaa amma bulan lama fana keessumaa inni waldaa kiristiyaanaa misirritti mushurraan kun dhufee akka bakkeetti nafne misirritti mushurraaf qopheessu. Kiristoos gaafa dhufu akka nama bakkeetti nafne waldaa kiristiyaanaa lafa jiru hundumaa jiranitti uffaatee Kiristoosiif qopheessuun kun kan mul'atachi mala kan keessa jirudha. Aqxaachaa kanaatiin kallattii kanaatiin isin kadhaa jira gaa na gooftaa galatti ga'u. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa mul'ata inni kenne mul'ata qaqqabsiisuu fi humni isaas jabaadha. Isa kana kadhannaatiin si yaadannaa. Ni gara biraanii akka nu ibsitu barbaannu waa'ee ergaa hafuurri qulqulluu waldootaatiif bara si'anaa kennu kanaati. Gurra kan qabu hafuurri qulqulluu waldootaan kan jedhu haa dhaga'u hin jedha sagaleen Waaqayyoo waan ta'eef maal sitti fakkaata maal dhaga'aa jirta gurra hafuura keetiin Waaqayyo waldootaan maal jechaa jira har'a waldaan dhageessu yoo jiraatte lik akka tamma jette mul'ata Yohaannis irra jiru inni gurra qabu haa dhaga'u kan jedhee gooftaan waldaa kiristaanaatiif dabarsu Waaqayyo karaa adda addaa waan labsii kana ibsan irratti fakkaata waldaadhaaf. Waldaan kiristiyaanaa seenaa yeroo kana yoo Kiristoosiin dhageesse gara dadambiqina hafuura qulqulluutti gara guutummaa qulqulluu gara qulqullinaatti gara biyya lafaarraa addaan ba'utti deebite Kiristoosiin fakkaachuutti of ajjeestiin gootanaan innaa of hin shaakalchiisu taanaan adagaa cimatu waldaa fuudhaa jira. Kanaaf waldaa kiristiyaanaatiif amma kanaan jechuu barbaadu gara sagalee Waaqayyootti akka deemnu gara hafuura isaatti akka deemnu jiramni hafuurri waldaa kiristaanaatiif gurra kan qabu haa dhaga'u jedha. Innaa gurra ishee qeensattee waldaan gara sagalee Kiristoositti deeffachuu baannaan yeroo si'anaa hafuurri hamaan karaa adda addaatiin fedhii biyya lafaatiin lootiidhaan karaa hunduma teekinooloojii keessa goree waldaa namoota baay'ee tajaajiltoota baay'ee mataarra haadhee waldaa duwwaa godhee akkasittiin intina biyya lafaa kana qabsiisee dhufaatii ulfinaan dhufee gooftaa yeroo isheen fudhachuu dhufu haala gochuudhaaf diinni ka'ee jira. Diina kana irratti akka isheen dammaqtu waldaan dammaqxee hojii diinaa kana cabsitee maqaa Yesuus Kiristoosiin kaatee wangeela kana fudhattee yoo kaate malee yaa akkuma isin ilaallu waan adda addaa maqaa amantiitiin dhufee baay'ee akkololaan namoota baay'ee hundumaan iddoo isaaniitti galgashaa jiran. Kanaaf waldaan gara dammaqinaatti kanaatti gara sagalee Waaqayyootti gara dhugaa Kiristoositti sagalee Waaqayyootti dabalatu irraa yaasiin isir deebitee dhaabachuu biyya lafaarraa addaan baatee qulqullina ishee eegdee gooftaa ishee wajjin yoo deemuudhaa baattee kana booddee balaa cimaatu eeggataa jira. Kanaaf gurra ishee bantee waldaan Kiristoosiin dhageesse malee akka jabana Loodooqiyaa amma yeroo isheen akka Loodooqiyaa taate jechuu danda'ama. Jira namoonni baay'een jira waldoonni baay'een jirra foormaalizim jirani hundumtuu istiraakcharii hundumtuu jira waaqeffannaan waan jiru fakkaata. Jireenyi Kiristoos garuu hin jiru. Biyya lafaa kan ittiin gachiisu biyya lafaarraa akkaataa ittiin adeemsi keenya jireenyi keenya bultuun keenya hojiin keenya yaadi keenya ilaalchi keenya addaan ba'ee jiru. Isa kana waldaan deemuu aanan amantoota ishee dammaqsitee gara kanatti turuu baannaan deebistee borga nama antiikiraastiidhaaf amantoota kana hoolota Waaqayyoo dabarsitee laachuudhaaf qophaa'etti. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa keessumatti gaggeessitoonni tajaajiloota kiristiyaanaa dammaqanii hoolota Waaqayyoo Kiristoosiif akka qopheessaniif gurra isaanii akka Kiristoosiif yeroo seenaatiif hafuura qulqulluudhaaf banne gara gooftaa hafuura qulqulluutti deebi'anii dhaamsan qaba kanaadha. Gooftaan si haa eebbisu egaa isa kana si'uma bira gogeetu fiingee keenya afuufnaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhirsi misirroo dhufuudhaaf qophaa'eera waan ta'eef fiingee keenya afuufuu itti fufna. Gaaffiin keenya inni gara dhumaatti siif dhiyeessinu bara keenya keessa namoonni biyya lafaa kanarraati yeroo darban sagantaa geggeessuu gurguddaan otoo godhamuu fi in argina.
Garuu sagantaa gurguddaan geggeessuu namootaatiif godhamu kana irratti waldaa Waaqayyoo keessattis haa ta'u iddoo alaattis haa ta'u namni sun jireenyaan utuu jiru lubbuun utuu jiru kan inni hin hojjetin baay'eetu himamaaf namni darbu ulfina qaba waan ta'eef. Egaa nuyi amma nuyi garuu akka qulqullootaatti wanti nuyi hojjennu kana miti gaaffii nuyi si dhiyeessuudhaaf barbaannu yeroo lafa kanarraa darbitu attamitti yaadatamuu barbaadda. Biyyi namoota tajaajilte waldaan Waaqayyoo attamitti akkasi yaadattu barbaadda. Namni egaa namuma ulfina barbaada maqaansaa akkantinaatti akka yaadatamu yaadannoo cimaa kaa'ee darbuu barbaada. Banaagaraachin laa inni kun sagalee Waaqayyoo haalaadha. Isa fuuldura waan tokko sitti himanii anamma akkani yeroo koo mootummaadhaan hojii mootummaa dhaabanii namoonni baay'een dinqisiifatu turanii bakka ergatii akkasii guddina akkasii si dhufe maa dhaabdee indaa'uun waajjira koo keessaa immoo lafan ture hojii immoo qonnaa keessaatii baay'ee puushina godhaa turan maaliif dhaabda kun akkasii dhufe waan akkasii maa jechuu keetii immoo kun hin galuuf sirnaa anan maallaan jedhu wayi wangeelaa wayi mulaalam wayi paastar mulaalam wayi raajii waan jirni maqaan alaatan ture እና ማልሲን ጀኑ ነው ነው መቃን ነው ተቆ ተቆ ማይነት መቃን ከኝ አባውን ገያት ሞት ሞ ፓስትሪሽን ጀነሞ ኤርገ ማልሲን ጀና ዋን በርባድ ጀዲራ አማኒ ፓስተር ጀደሜ ኦኪስ ወንጌላዊ ጀደሜ ኦኪስ ቢሾፕ ጀደሜ ኦኪስ ሐዋርያ ጀደሜ ኦኪስ ራጂ አቡን ጀደሜ እንተን ክርስቶስ ማላን ጀዳ ዋናን እኒ ጉዳን ሆጂ ሆጀቹ ሆጂ ክርስቶስ ልቡ ገረ ጎፍታት ልቡ ጎፍታት ደሞ ጎፍታሽ ወጅን አጣዳን ባይከሽ ወልቀመት ወልመተንተ ወልፍረ ክርስቶስ ወፋቲ ክርስቶስ አከሰንጌ ሱዳን ይሞተን ከነከስ ጅሮ ከናፈ ቦርገነመኒ እደን ደርቤ ቦርዴ መቃንኮ አከነው ዝንተ እደን ደርቤ ቦርዴ ሆጂንኮ ሆጂነን ደርቤ ሆጂነ ወንጌላ ብቻ አከነ ወለቱ ከነያ እና ለፈንደረ ቦርዴ ለቦርዴ ወተጻፈሙ ክርስቶስ ነው ፈኖ ክርስቶስ እና ክርስቶስን ለለበ ክርስቶስን ሞን ጅራተኒ እደን ደረበ ቦርዴ ሰገሌ ዋቀዮ አያና ኮቲን ወደ ተጃጅለ መታንሳኒ ጋፋ ያዳኒ አከሳ አለጎሩ አለም ፈተኒ ጀጅባችሁ ሳኒት ከነ እንትራይ ወለ መቃን ኮና ወበ ኡልፍነጭ ማርገደ ክርስቶስ ጉባራ አንስምቤ ወለ ገቲማኒካ ነምንድና ዋን ወንድማት አናነ መርሴ ኡልፍና ራቴ ከበጅ ጉዳና ራተኒ ክርስቶስ ገሩ አንስምቤኮ ይወጀ ገቲንቀው ከናፍ መዳለፍ በየለፋቱ ታይም መዳሊን ንጉባ ከንቀው ተጃጅረ ቆተን ካነው ነው ባየ ወንተ ወጀድ ወንድማቴ ገለተና ብራቱን ታይም በርግጥ ናምን ወልጀ ጀሜሱን አያነ ወሊ ከበጁን አያነ መተቆቁ ብዙም ባይባሳል ገሩ አሲዮቱን ታይም እንጉባ ተከናጫው ክርስቶስ ብረት መዝገበ ሰንበል ለተጫወበ ገቲጎ ዘባያ ለለ ይሰድና ያዴ ወተሰደና ወንተ ከትነ ከሰንጅሩ እደን ደርቤ ቦርዴ ሲሞታ ያለ ለፈን ደርቤ ቦርዴ ነሞኒ ኡጋ ክርስቶስ ኡጋ ወንጌል ተከጅራተን መለ አና አካ ሀውንቲ ወይ መታሰቢያው ያከሳ አፈን ወለ ከሲን በርባሉ ፈዲ ከሲን ከደት እና ሐረስ ከሰቆ ከንጅሩ ቦርስ ከለያሉ ክርስቶስ ቱልፋቴ ክርስቶስ ኡልፍነ ክርስቶስ ሙልሴ ኡልፍነ ሳቲር ጅራዴ ነሞንሞ ተጃጅለ ኮቲ ክርስቶስን ኢላሉ ሳኒ በለ አናን መታቆ ካን በርባሉ እና ከስመት ገረኮት ገረ ክርስቶስ ከዮሐንስ መጥምቁ ነው ገረ ኢሳ ተገሰሰኝ በቃ አፍ ክርስቶስ ነገሰሰኝ ለፈንጅ ለተስ ነሞን ክርስቶስ ይወጅና ከዛን ዲያዋተና አባታና ወልዳን ክርስቲያናት ክርስቶስ ተቆንዶ ወደ አካሽ ጎፍታሽ ፈካቴ ኡልፍነ ሳቲ ተቆቆቁቱ ካናው ቢን ኮመለ እደን ደርበ ወደሊ ዋይንኮ አካታን ታነት አከንከውስ በርባሩ ወንጌላን አከንከው በርባሩ አጀንዳ ክርስቶስ ይችላል nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu gadeebine dhaggeeffattoota keenya bal'inaan yaada obboleessi keenya qabu jireenya isaa keessa kan jiru ayyaanni obboleessa keenya waldoota keessanitti waamuutiin ayyaana isaatiin dhimma ba'a yeroo tajaajilamtan itti baraa isas baraa Kiristoos isa keessa jiru immoo ulfinaan simachaa akkasiin adeemtan abdii guddaa qabna
Pastor Mulaalem baay'ee si galateeffanna yeroo kana nu wajjin dabarsuudhaaf ayyama kee ta'uu isaatiif gooftaan si haa eebbisu maatii isaa hundumaa hin galateeffanna ijoollee kee hundumaa hin galateeffanna abbaa wajjin ayyaana dabarsuu haadha manaa wajjin ayyaana dabarsuu bara darbanii nuufi carraa kana nuu kennanii nu wajjin akkatti dabarsituuf waan fedha isaanii ta'eef maatii kee hundumaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin galateeffanna. Dhaggeeffattoota keenya iddoo qunnamtii obboleessa keenya ittiin qunnamtanii dhimma tajaajilaa isaa wajjin haasa'uudhaaf dandeessan iskiriinii kana irratti adiraashaa isaa hin argattu iimeeliidhaaf bilbila isaa iskiriinii kana irratti fudhachaa isaa wajjin qunnamtii gootanii waldoota keessan keessatti carraa ayyaana kana irratti dhimma ba'uu akkasin argattan hin barbaanna garuu kanuma wajjin beeksisa nu himuudhaaf barbaannu obboleessi keenya yeroo isaa guutuu abbaa manaa ijoollee guddisuus ta'ee achumaanis immoo mana barnootaa seminaarii keessa waan jiruuf adaraa yeroo isa kontaaktii gootan yeroo of eeggachaa isaafis dhimma kana ilaallattanii akkasin isaa wajjin qunnamtii gootan waamicha isinii goona nagaa waaqayyootiin nagaa dhaamaatu waldaa tokkummaa warra hoolaatiif leencarraa nagaatti nu Gudiseko olma keke seko gute akame sidagatare dara olma keke seko gute akame sidagatare dara Yaadati boye garanko godani sisanera gargaarsi kee waaqayyo sinirraanfatu garanko sinirraanfatu garanko sinirraanfatu garanko sinirraanfatu garanko sinirraanfatu garanko sinirraanfatu garanko sinirraanfatu